gaafii itti aantu obboleeyyan keenya irraa fuuna. Greetings to you in the mighty and matchless name of God. My name is Paul. Maqaa gooftaa waa hunda danda'a ta'een nageenyi isiniif haa jiraatu. Maqaan kiyya Paawol jedhama. Ani barataadha. Shakkii takkan qaba. Jechuun kiyya irra hedduun namoota as jiraniitis ni qaban ta'a. At free will. Waa'ee filannaa bilisaatii fi waan akkas fakkaatan irraa haasoftee turte. Ani waa'ee filmaata bilisaa irraa shakkiin qaba. Filmaanni bilisaa maal sila? Nuti waan barbaanne dalaguudhaaf filmaata bilisaa ni qabna. Akkuma atuu Quraana suuraa lammaffaa aayata 256 irratti amantii keessatti nama dirqamsiisuun hin jiru. Akkasumas qajeellumni jallinna irraa adda baafamee jira jettee dubbattetti sirriidhaami. Kanaafuu anis dhugaa barbaadutti jira. Dhugatu bilisa na baasa. Kun wangeela Yohaannis boqonnaa 8:32 irra jira. Sirriidha dhuga jette. Ani yeroo macaafa qulqulluu fi Quraana irraa akkasumas waanuma fedhe irraa huula akkubsa isaanii dubbadhu. Ani akka keetitti nama cimaa miti. Lakki obboleessa ati nama cimaadha. Ani wantiniin beekuu barbaadu nuti filmaata bilisaa ni qabna. Filmaanni bilisaa kunoo maal ka akkam? Filmaanni bilisaa maal? Akkuma reefuu dubbii Quraanaa tan amantii keessatti nama dirqamsiisuun hin jirtu jettu dubbadhe sanitti jechi kampooshin jedhu yookiin dirqamsiisuun bikka tanatti ibsame kun maali? Tarii yoon akkaataa galuumsa isaarraa baasee ibsellee hin beeku. Akkasumas waan jecha kana duraa fi isa boodaan ibsamellee hin beeku. Sababiin isaa hiriyaan kiyya gargar baasee waan isa duraa fi isa boodaan jiru naaf ibsuu hin dandeenye. Obboleessi keenya gaafii lama ga'a. Kanaafuu anis dubbisuun qaba. Yeroo dirqamsiisuun hin jirtu jettu kana wanti ati jechuu barbaaddu guyyatti waggaa 5 salaatuu fa'a baanteetiimi. Salaatuu qabnaa hoo? Akkam wanti kun dirqamaa? The brother has two questions. The first question, what is a free will? Obboleessi keenya gaafii lama gaafate. Gaafiin duraa filmaata bilisaa jechuun maali jetti? Akkasumas akka wangeela Yohaannis boqonnaa 8:32 irratti ibsametti Yesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu. Dhugaa barbaadi dhugaatu bilisa si baasa jee dubbatee jira. Akkasumas aayaa Quraanaa keessa khalaa ikraaha fiddiin jiru suuraa lammaffaa suuratul Baqaraa ayata 256 irra jirus tuqee jira. Maashaallah inni wal bira qabu jira. Inni nama cimaadha. Akkasumas inni dhugaan barbaadu jira jee. Anis akka dhugaan san bilisa si baasu Rabbiin siif kadhadha. Filmaata bilisaatiin wal qabatee filmaata bilisaa jechuun waan godhuu feete cufa godhuu danda'udha. Fakkeenyaaf arraan tan addunyaa guutuun balleessuu fedha. Balleessuun hin danda'a, yaaluun hin danda'a garuu hin milkaa'u. Waliigallee filmaata bilisaati jechuun waan humnateetiin hojjechuu dandeessu takka. Waan dandeettii teetii cufa dalaguu ni dandeessa. Amma waan san dalaguu fi dalaguu dhabuun waan san booda dhufu. Fakkeenyaaf dandeettiin tiyya barumsa kannuudha. Atis ni dandeessa. Akkuma amma dubbii kitaabanirraa lakkoofsata dubbachuuf yaalii goote sanitti barumsa guutuu kannuu danda'uu fi danda'uu dhabuu kiyaan hin beeku. Garuu waan kana yaaluudhaaf filannaa bilisaa qabda. Haaluma wal fakkaatuun saamuudhaaf filannaa bilisaa qabda, nama amanamaa ta'uufis filannaa bilisaa qabda. Nama ajjeesuudhaaf filannaa bilisaa qabda, lubbuu ilma namaa baraaruufis filannaa bilisaa qabda. Kun filmaata keeka bilisaati. Kanaafuu filmaata bilisaa jechuun waan godhuu feete cufa godhuu danda'udha. Waliigallee nam tokkollee nusi dirqisiisuu hin danda'u jechuudha. Amma gara gaafii laa ikraaha fiddiin jettu ayata 256 suuraa lammaffaa keessa jirutti hogguu dhufnu amantii keessan nama dirqamsiisuun hin jiru. Qaceellumni jallina irraa adda baafamee jira ja'a. Bakka tanatti akkana jechuun nama tokko dirqiidhaan seefii itti qabdee akka inni amantii islaamaa fudhatu godhuu hin dandeessu jechuudha. Anqawwee baafadhee adda mataa isaarra qabee islaamummaa fudhadhu jechuun hin danda'u. Kun hin ayyamamu, nama tokkollee dirqamsiisuu hin danda'u. Garuu sababaa loojikaa hagguun kannu fakkeenyaaf doktorri ati diyaabeetis takkaa dhukkuba sukkaraa qabda tanaafuu waan sukkara qabu nyaatii yoo naan jee anis doktorri akkaan sukkara nyaanni na dirqisiisu jiraan ja'a. Inni na dirqamsiisu jira. Na hawwisiisaa irraa na dhorkaa jira. Yoon dubbii doktortichaa dhaga'uun feene deemee chokkoleeta nyaachuun hin danda'a. Tanaafuu doktorri si gorsu jira, haraara si kaa'u jira jechuudha. Garuu namni aqlii qabu qaruu ta'e waan sukkara qabu nyaatu. Sukkara ofirraa dhiisa. Garuu doktortichinis isa dirqamsiisuu hin danda'u. Obboleessa osoo nan sifaasoo jiru gajjettee lafa laalaa jirtaa bara. Lakki waanuma ati jettu irratti daran xiyyeeffachuu yaalutti jira malee waan biraa takkallee miti. Hayyee gaariidha. Kanaafuu wanti jiru yoo doktorri waan takka kan fayyadamne si ajaje jecha doktorri akkaan sukkara nyaanni ni dirqamsiise jootti fayyadamuu ni dandeessa. Garuu jechi sirriidha doktorri na ajaje anis hordofutti hin jira kajoota. Haaluma wal fakkaatuun duba guyyatti hoggushan salaatuun dirqama kajoofiis muslimootaaf dirqama kun dirqama duba dirqamsiisuudha yookiin waan kan dirqisiifama. Lakki dirqama hunaan daleessisanii miti. Yoo salaatuun feene dhiisuu mirga qaba. Yoo fedhan Allahatti namanu jechuu danda'a. Namni isa dirqisiisu tokkollee hin jiru. Sababni isaa dura akkaataa hojiitii hojii walii galu qaba. Ahaa yoon guyyatti hoggushan kaniin salaatu ta'e qaceeluma rabbii ol ta'eetiin harkachaa jira. Waaniin karaa qaceelaa sirriirra jiruufiin guyyatti hoggushan salaata ja'a jechuudha. Akkuma doktorri waan sukkara qabu nyaatiin jee karaa irra si kaayesani. Hordofuu fedhanii hordofa jechuudha.
soomanu qabda hajoofis soomanu akka qabnus rabbi olaane bira ajajamne quraanni suuraa lammaffaa suuratul baqaraa ayata 183 irratti soomanuun isinirra dirqama ta'ee jira akkuma warra isin duraarra dirqama godhametti akka rabbi sodaattaniif akka taqwaan teessan dabaltuuf ja'a tanaafuu an soomanutti hin jira namni qawweena qabatee na soomansiisu jiru tokkolleen hin jiru soomanuunoo dirqama muslimootaaf dirqama amantii keessatti yoo nama si dirqisiisuu jira nam tokkolleen na dirqisiisuu hin danda'u namni akkaanan soomanu qaamaan humnaan dhufee na dirqisiisuu danda'u tokkolleen hin jiru tanaafuu kun fiizikaal foorsi takkaa humna qaamaatirraa haasa'u jira nam tokkolleen humna qaamaatiin dirqamsiisee waanuma fedhe nama goosisuu hin danda'u kun filannaa keeka bilisaati jechuudha. duuboo garuu maaliif jechuun eegasuu maaliif soomanuun dirqama ta'e dirqamni gosa lamaatu jira dirqamni tokko dirqama sababaa fi loojikaati dirqamni kaan ammoo dirqama humnaati wanti quraanni dubbachaa jiru dirqama humnaan godhamu akkuma doktorri sukkara nyaatiin jeessan akkasan dirqama doktorri sukkara nyaachuu dhabuun dirqama jee jira duba doktortichi humnaan sukkara si dhorku jiraare dubbiidhaanee dirqiidhaan si dhorku jira sun loojikaani malee qawweedhaanii miti sirriidhamo sirrii miti kanaafuu doktorri siif sukkara dhiisuun sirra dirqama jechaa jira yoo doktoricharra amantii qabaatte ni hordofta yoo isa namanne ammoo ofirraa dhiista kanaafuu wanti kunis haaluma san fakkaatuun ajaja yookiin gorsa rabbii olaanaa quraana keessa nuuf kennameedha jechuudha yoo gooftaan olaane uumaa waa hundaati jettee amante ni hordofta yoo itti namanne ammoo hin hordoftu ofirraa dhiista kanaafuu nama muslimaati jechuun nama tokko kafalinnaa isaa rabbii olaaneef kenne jechuudha asirratti filmaata bilisaa rabbiin nuuf kenne kanaan yoon fedhe nama ajajisaan fudhanne ta'uu hin danda'a yookiin ammoo yoon fedhe nama ajajisaa hordofee jala deemu ta'uu hin danda'a jechuudha eega rabbiin filmaata bilisaa naaf kenne booda yoon ajajisaa kana fudhadhee kaniin hordofu taate muslima jaameetii yaamam muslima jechuun nama fedhinnaa isaa cufa rabbii olaaneef kenne namni humnaan ne dirqamsiisu jiru hin jiru dirqamsiisuun suuraa lammaffaa suuratul baqaraa ayata 256 irratti dubbatamte san dirqama humnaan dirqamsiisuuti malee dirqama loojikaan dirqamsiisanii miti lama idoo lamaa meeqa ta'a? afur ta'uun dirqama jechuun kiyya sun filannaa teeta bilisaati waan feete filattee jechuu dandeessa sirrii jette sadii jechuullee ni dandeessa sirriidha yoo feete shanillee jechuu ni dandeessa yoon sadii ka jedhu taate waan san mirkaneessuun qabaami lakki mirkaneessuu baatullee sadii jechuu ni dandeessa namni as godhu ni jira naaf hin galleebbo mirkaneessuudhaan maletti sadii jechuu ni dandeessa namni as godhuu danda'u ni jira loojikaan maletti lama ida'uu lamaa sadii ta'a yoo jette maal taata waggaa san isaan inni herreega hin beeku jedhan kaa dubee isaa yoo jaanoo maali ati jechuu ni dandeessa moo hin dandeessu sun filannaa bilisaati eewwaa akkana laa sun filannaa bilisaati sirriidha yoo ati lama ida'uu lamaa sadii ta'a ka jettu taate namoonni inni herreega hin beeku barsiin jaan kanaafuu lama ida'uu lamaa afur ta'a yoo jettee san dirqamsiisuudhaa miti haaluma sanii yoo guyyatti ogushan salaatte ati muslima yoo ogushan salaatuun barbaadu jette ammoo ati muslimaa miti lama ida'uu lamaa afur ta'uun dirqama jaamee wanti sitti himameef maal seete san nama herreega beekuufi namni herreega hin beekne lama ida'uu lamaa tarii afur ta'a jechuu dhabuu mala lama ida'uu lamaa tarii shan ta'a jechuu danda'a lama ida'uu lamaa jaha ta'as jechuu danda'a kanaafuu kun dirqama sababaa fi loojikaati akkasumas imaanaati dirqama amanuuti jechuudha. Sigalemi gaafii teessiif deebisee jeetii yaade. Wanti niin akkanaaf galu barbaades tana. Gaafii haaree qabdaa? Lakki gaafii haarawaa miti. Gaafii teessiif deebiseetiin jira moo siif hin deebisne? Yennaaf deebistee jirta obbo. Duba gaafii biraa qabdaa? Wanti niin ani jechuu barbaade. Akka jedhametti akka ati jettetti guyyatti hogguu 5 salaatuu qabna. Ani yoon amma hogguu 10 salaata jeehoo. Hayyee. Garuu waqtiilee salaataa sanirratti hundaa'ee salaataa hin jiru yeroo asrii yeroo magriibaa yeroolee murtaa'aa ta'an kanneen irratti salaataa hin jiru garuu numan salaata hayyee yeroo nyaataaf deemnus nin salaata nyaata duras nin salaata yeroo taa'us yeroo dhaabadhus yeroo deemus yeroo fiigus sirriidhaami gaariidha hayyee gaariidha amma yoo doktorri sukkara nyaatin siin jee hayyee doktor sukkaraa sin nyaadhu soogiddaa sin nyaadhu ruuzaa sin nyaadhu dubaniin du'agaa hin jettu sukkara nyaatin jette hayyee sukkaraa sin nyaadhu ruuzaa sin nyaadhu furnoo yookiin daabboo sin nyaadhu nyaatumaa hin nyaadhu nyaata kuduraan ala jiru yookiin foonii fi nyaata kuduraaleetti sin nyaadhu yoo jee namni sanni du'a tanaafuu daangaalee kana bira dabruun qabdu. Doktorri sukkara nyaatin eegas hin jee booda yeroo tanaa fi tanatti dawaa tana fudhadhu sa'a akkanaa fi akkanaatti sukkara nyaatin sa'a tanaa fi tanatti ammoo sukkara waa xiqqoo qofa nyaadhu siin ja'a. Tanaafuu kun doktortichi waan beekuuf jechuudha. Ati ammoo uumaa waa hunda uume caalaa nama beekumsa qabu ta'uuf yaalii godhaa jirta. Rabbi olaane caalaa qaruutee ta'uu feeti. Inni anaaf si dara waa hunda beekaadha. Yoo ati lakki ana kanaan godha jettu taate ni miidhamta. Tanaafuu doktorri qaama ilma namaa beeka. Rabbiin olaane uumaa waa hundaa ammoo san caalaa daran nu beeka. Inni uumaa keenya waan ta'eef gorsa nu barbaachisu nuuf kanne. Yoo waan inni jee hordofte muslima nama fedhinnaa isaa rabbii olaaneef kanne jaamta. Yoo isan hordofnes namni humnaan si dirqisiisu hin jiru. An akka ati islaamummaa fudhatuuf si dirqamsiisuu hin danda'u. Si dirqisiisuun hin danda'a? Lakki hin dandeessu. Filmaata bilisaatiin qaba waan ta'eef.
filmaata bilisaatiin qaba waan sirriidha ta'eef. filmaata bilisaa isaaniitiin namoonni deebiitii jaalatan islaamoonni jiran atis akka isaanii fudhachuun dirqama wanti joo barbaachisaa miti boruu yoo walii galteen ni fudhatta ati nama dhugaa barbaadu akkasiimi ati dhuga barbaada waan taateef dhugaan bilisa si baasti. Sababiin duraniin gaafadha san booda barbaadeetiin eegasii hubadha. Dhuga dura hubachuu qabda gaafa amantetti haalaan si simanna tanaafuu hanga guyyaa ati amantutti yookiin deebiin si amansiisutti siin eega abdiidhaan inshaallah. Gaafii itti aantus gama obboleeyyan dhiiraarraa. Yes, my dear brother, Dr. Zakir. How are you? I'm sure you are tired enough. Hayya obboleeskii kabajamaa Dr. Zakir. Akkam jirta? Am dadhabdee jirti jedhee amanallee ammoo gaafii xiqqa tokko qaba. Ati siikizim ni beekta. Carraan kaayam dhagaa bu'uuraa yookaan amristaar gurmaandar nam muslimaa kan mi'aamir jedhamuun akka kaayam godhame. Faallaa kanaatiin ammoo ati namoonni muslim hin ta'in man rabbii dhaquu hin danda'anii jetti. Duun maaliif dhowwaman? Yaadii atiin hoo waan kanirra qabdu maal? Brother said, how am I? I said, Alhamdulillah, I'm fine. Am I tired? I never get tired of answering questions to non-Muslims. Obboleessa keenya akkam jirta jee na gaafata anis alhamdulillah nagayaan jaan an daddabeetiin jira an gaafii warra musliman ta'anii deebisuu keessatti inuman dadhabu takkaatillee daddabeetis hin beeku ammaas baru ganama sa'a kudha takkatti xayyaaraaniin karaa deema gartee Ati namdansa. kanaafuu tunanaaf rakkoo mitiniin jaaladha adudumee isin gaafii hedduu na gaafattaniin anis humna hedduu harkachaa dhufa gaafii natti gaafatte nama muslimaatu dhagaa bu'uura amristaar kaayee ture jette duba maaliif dhiifama maal jette Bataskaanni golden yookaan the golden temple man kadhannaa qulqullicha. muslimaatu dhagaa bu'uuraa golden temple yookiin bataskaana golden mana kadhannaa waaqayyoo kaayee ture duba maaliif warri musliman ta'inoo magaalaa makkaa seenuu hin dandeenye jee gaafate obboleessa haasawaa kiyya keessatti deebisaa kanneetiin jira yoo namni tokko hayyame tarii amristaar mana sagadaa takkaa bakka qulqulluu ta'uu dhabuutu mala kaantoonmentii eeriyaa yookiin iddoo ramaddii ta'uu dhabuu mala makkaa fi madiinaan kaantoonmentii eeriyaadha takkaa iddoo ramaddiiti masjidota biraa hundaa'uu dhaquu ni dandeessa yoo gara masjida dubaay dhaquu barbaadde anuu siin geessa obboleessa dhaquu ni feetaa Amristaar bataskaan golden moo man kadhannaa yookaan bakka qulqulluu warra amantaa siikkiti bara. sanniin beekaa baranis tarii akka makkaa fi madiinaa teenyaatti qulqulluu ta'uu dhabuu mala yoo masjida biraa hafeeta dhaquu barbaadde haalaan sissimannaanuu siin geessa masjidoonni kun lameen akkuma haasawaa kiyya keessatti ibsetti kaantoonmentii eeriyaadha takkaa iddoo ramaddiiti akkasumas achi seenuuf viizaa si barbaachisa viizaan makkaa fi madiinaa viizaan masjidota kanneen si seensisuu danda'u laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah allaha malee rabbiin biraan jiru muhammad ergamaasaati arraba keetiin jechuudha yoo viizaan harkanne achi dhaquu hin dandeessu. Amma dubii waan ati jettu kan cuf jedhe achi dhaquu hin danda'a. Yoo jechoota kana jetteetti amante dhaquu ni dandeessa nam tokkolleen si dhaabuu hin danda'u. Hayyee tan taat rakkoon hin jirtu. Kanaafuu jechoota san jechuu ni feetaa achumatti dhaquu feeteeti moo waan itti amanteef. Asittuu jedhee jira yoo ati jechoota kan namoota biroo waliin deddeebitee jechuu jirtu sun anilleen jedhee jira. Kanaafuu jechoota kana jechuu ni feetaa. Hayyee deebi'anii jechuu waan salphaa. Achumatti dhaquu feeteeti moo waan itti amanteef. Kun dhugaa jiru dhugaan jiru ammoo amanamuu qaba. Kanaafuu itti amantee jirtaa. Ni jira. Lakki irra deebi'uu miti itti ni amantaa nabi muhammad ergamaa rabbii ta'uu isaatti yoo ni amantaa. Shakkii tokko malee. Namni allaha malee gooftaan biraan jiru nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati jee muslima tanaafuu jecha kana jettee katti amantu taate namni makkaa fi madiinaa dhaquu sirra orku tokko illeen hin jiru. An muslim dhugaati fedhinnati cufayyuu rabbi olaaniif kennee jira. Maasha Allah. Kanaafuu afaan arabaatiin hojjechuu ni barbaaddaa. Baga gammadde obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya afaan arabaatiin irra deebitee jechuu ni barbaaddaa. Natti hin ulfaatu. Afaan arabaatiin irra deebi'uu ni feetaa. Hayyee tole. Ashhadu Allah anna ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ani ragaan baha hiikasaatiin afaan ingiliffaatiin siif jechuu jira. Ani ragaan baha Allah malee rabbiin biraa kan jirre akkasumas nabi muhammad ergamaa fi gabricha allahaati. Maasha Allah. Hedduu galatoom. Brother, may Allah reward you. obboleessa kiyya rabbiin si haa badhaasu baga nagayaan gara tuutaa amantii nagayaatti dhufte inshaallah gaafa makkaa fi madiinaa dhaquuf kaate yaaboo na beeksisi Hedduu si galatoom. anaatu baasii deemsa keetii sponsora siif godha anaatu hirkoo siif taha inshaallah. Silla akkasum guddoo si jaaladhu. Rabbiin si haa milkeessu. Daamskan kee kanallee facaasu hin dhiisin. Ummanni waan kan hedduu barbaada. Addunyaallee ni barbaaddi. Addunyaan nageen ni barbaaddi.
addunyaan hooggantoota nageenya akka keetii kan barbaaddi. Eebbi kisii waliin haa ta'u, milkaa'in siif ha'u, toltuun an siif ha'u, kisii waliin haa jiraatu. Gaafii itti aantu obboleessaas bira jirurraa fuun.